Keenyaaf nama fayyaalessoo yookiin nama onnoo tokko osoo ta'e dhugaadha. Bareedduun tokkoffaa akka amma uummatatti maal fakkaataa jira? Akka waan isiin sobdee maallaqa guurrataa jirtu uummata fakkaataa jira. Wanta ifa jiru sitti himaa jechuudha. Akka isiin sobdee maallaqa guurrataa jirtu itti fakkaataa jira uummatatti. Lammata mootu bareedduun nu shawwaddeetini maallaqa nurraa guurrataa jirti. Jechama jedhutu uummata keessa jira malee uummata gargaaruu dideeti miti. Garuu gaafa obboleessa isiisani. Fiddanii no sister dhaabadhu jarri waa'ee itti ka'u jiruuf arsii arrabsiteedha malee gargaarsa sobaatiin guurratteetu jaru waasitti immoo obboleessa si shuurri hin dhukkuba obboleessa si dhageette namni keenya ijoolleen arsii ammoo maaliif akkana jedharti beekta waan jibbaa namaa qabduuf sii galee nama keessaa ol mul'atee nama keessaa guddatee jedhu akka hin guddatu hin fedhan sii galee mataa gadi dhahanii gadi cabsuu barbaadan. Mucayyootana nama baay'eetu beeka. Ammallee dabalataan obboleessa kiyana jala dhukkuba erga jettee dhuftee geemii kana taphattee sandaran namni beekaa deema. Mucayyootu akkamiin keessaa nama hunda caaltee argamtiidha. Sii galeemi kana malee obboleessa si shuuriidha ni dhukkuba. Geemiin isii yoomi aslan? Xayyiba kalee galgala boni xayyiba maal ta'e isinitti fakkaate ila waa tokko hubataa isaa wal jalaa tan cacca'uun faayidaan qabu beektanii xayyiba. Mucattiin badii namni hin balleessite badii guddaa sii galee arsii akkasii kanatu akkasii quba akkasii siin godhe jechuun baay'ee ulfaata. Balleessite garuu laakiin mucaan dhukkubsate kun osoo obboleessuma isiitiyyuu ta'uu baatee ambuma birootu nama hin beekne ta'e gargaaruun dirqama sii galee mucattiin badii hin qabdi. Mucattiin mootu naanii yeqoy kawaata kisii maalubbu qoy naafi yeqoy qanii jalqabaa sanii qanii isiin geemii qabattee dhuftee kan qara waa takka waa isii kalaama takka dubbataa hin jirru ummanni kun obboleessa kiyya na jalaa dhukkubaa jettee isiin dubbattee naani eessaa dhufanidha kana dhibe erga dhufanii ammoo haaduu obboleessi isiillee maali haa ta'u jedhanii geessiruudha hagamta akka rifatan namni obboleessi ka dhibamee miti jechuudha kan akka obboleessa kiyya nyaarra ijaa jalaa cabu hin barbaadu gaasi wallahi kunoo na bira jira akka na jalaa nyaarra beela uyyuu hin barbaadu isinii galee akka jetti ofii beelahee akka inni beeluu barbaada garuu jechuudha obboleessa nama jalaa dhibamu obboleettii nama jalaa dhibamtu isin yoo maal ta'u namni meera jedha haa akkas ta'u si jalaa haa du'u namaan jaalladhu afaan maaltu nama jedha afaan maaltu akkas nama jedha. Giftaroota dubbiftanii amma fakkeenyaaf xayyiba fakkeenyaaf aslii. Giftaroonni beekee akkatti gargaaru beekee gargaaru. Hatta dhattee dhageeffatu caalaa qoy baabaa sheera yaadiin illee dhattee tani nattaaranii dhan jettee itti himattee irti. Doktoraalti illee ijoolleen akkasina duulaaranii naa dubbii naa qabaa jettee tinteera. Uummanni kun maaliidhaaf jechuudha sheekaa qeesii kennaallee shini man nama xiqqeessani. Qeesii sheekiidhaan maanu xiqqeessani. Okay, isinitti balleessineera jennee gaafa nu badii keenya ganda keenya gaafachuu deemneeti nama guddaa islaamataa nu keessaa qabutti yoo himachuu dhaqan namni sun yoo jalaa hin dubbanne sheekaa qeesiidhaan leeshi nama cabsan leeshi hin dubbanne baabaatti illee biteeti baabaa shee yaadu qabataman xayyiba hin keessa dhaqani maa hin dubbanne. Ummata obboleessiin dhufa jedhanii bara obboleessiin dhufa erga jedhanii obboleessi haa dhufu abboo maaloo beekaatuma callisaa ammas tasa afaanii nu bahee mucattii tanarra harree dhufnee ummata arrabsine hanga nama arrabsee na deebisanaan sii galee kanaafuyyuu obsa godhadhaati maaloo mucaa kana gargaaruu dhiisaanaa sa'inaati baqqaa mucattiin balleessite maali. Atuu shira keetaa qabda atuu harka keetaa qabda sinkiiminees. Dhageeffadhu laal. Fakkeenyaaf waan jedhanii cadhisaniif hin jiru. Dhugaa jiru. Shira maal caalaa? Gargaaruu dadhaban dhiisuudha. Dhugaa jiru dubbachuun bareeda. Caalaa maalidha mee natti himi maali shirri kiyya fakkeenyaaf maalidha? Gargaaruudha michoota sappoortii godhuudha. Hayi michoon Oromoodha. Intarasiin komandooti. Kanaa yaaddan jechuudha. Nama baay'eetu beeka akka obboleessi si jalaa dhibamu. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf namni viidiyoo sanii argine illee hin jirtanii guruppii irra jira. Humna gariin si gaafa dhimaaf naaf hin deebisneetin xayyiba. Ati immoo naafi qo'i cadhisme caalaatillee cadhisi. Giftaroota aslii mubaarik maakii kanneen dubbistanii. Dubbisanii jira dhageeffadhu dubbatanii jiran. Dhageeffadhu na jala haaseen takka takkaan si jedhisa. Kaleessa mubaaraki mana isii dhufee ennaani dhageeffadhu ka boontu boonisha dhageeffadhu. Mubaarakidhaan yeroo geemi eegaluu gahetti seenee inni nama seenaa taaptaap godhaa jechuudhaaf seenee jennaani. Habiibti aniini jechuudha laa dhageeffadhu miseejiin isaaf barraa'u miilee nan bira jira yeruma san argaa ture Yusuf Jammar sii galee dhageeffadhu.
waa mubaaraki ijoolleen teena goot feemisoonni dhaqanii bahi baasanii bahi akkas ta'e qarqaabu bahi jedhaniini mubaarakiin baasanii mucayyoo boochisanii jechuudha. Mubaarak wanta wallaalee miisejjiin mataa nyaatee jennaan bareeddu jedheeni. Mee tapha kana dhiifama gaafadhannaan maalama gaafadheera dhugaadha isin gaafateetti viidiyoo isin waraabdee arsiitii isin balleesseera. Isin immoo dhiifama beekan natti fakkaate isaan beekumsa malee waa'ee dhiifama kan beekan. Isin gaafatteerta waraabdeerti viidiyoo. Zero dhabaroorri akkana godhatu Xayyibaa warri akkana godhatu ummanni jala jiru haa dhaggeeffatu isin jala cadhisaa isin deebi'aa deebistu. Hayyee ittiin deebiteellee baabattillee himee jira jetteetti ilaali liivii irra teettee ani baabaa sheeriyaatittillee himee jira dooktoraaltittillee himee jira. Kanaafuu maaliif callisaniidhaan kan na dhibe wala feemesi wala sheekii wala qeesii kana yemmuu fakkeenyaaf itti manii jiran. Oke baabaa sheeriyaadillee dhufanii mee haa maraatullee taatu maraataa ofii abbamatu gorfata. Maraataa ofii ganduma ofiitti hidhatee akka fayyatti deebi'u godha jechuudha. Baay'ee nama guddaa dooktorrillee nama guddaa dhufanii jechuudha. Isinitti balleessiteerti. Taadhaa tana nuuf jedhaati irra dabaraa fi mucaa keenya yaalannee kaane waan jirutti deemna. Akka namni tokko dhufee ganda keenya hin tunne jedhanii nu waamanii nu gorsanii nu arrabsanii nu lolachuu dadhabanii. Usi saree tajaa deemte binte islaam binte maaliimoo. Okay, ammallee dhaggeeffatu sitti himaa. Nama kana hundattuu himtee tabtabii dhabdee nama nu gargaaru dhabdee jedhaa jirtaa miti ati Xayyibaa. La akkasiin dhaggeeffadhu nama kana hundattuu himtee dhufanii ijoollee tana itti aarte tana garaa jaraa qulqullummaa godhuu dhabaniidhaan kan na dhibe laal. Dabalataan kan na dhibe erga itti himte maaliif dhufanii baabaa illee dhufanii kunoo mucattiintu isinii balleessiteetti. Gandi keenya ganda qaaliidha hin beekna akka gandi keenya ganda jaalatamaa ta'e akka gandi keenya ganda kabajaa ta'e hin beekna wallaallee timiti sii galee inni dhufanii maaliidhaaf baabaan falleeni isinitti balleessiteerti dhiifama anaafuu jedhaati ijoolleetii kunoo nama meeqa araarsaa oola baabaan nama meeqa amantii biraarraa gara amantii musliimaa fidee sallamsiisaa oola habiibti dhufanii maaliif ishii erga nu maraattuu taane erga isin namni harma beera sirraa kuufee zaadii damii afur waa rabsaa oolu fi hawaasa walitti neenna. Namni abbaa fedhe. Biyyaarsaati natti dhibaate. Maa deebiftee ofiin boontuu tana maa deebiftee waan boontuu yaada irraa baatime yaada irraa baatime yaada hin qabdu dhageeffadhu wanni jettee. Gannan buusin. yaada kee kana dhufeeran. Laa caalaa waliin deebisin dura waa isin jettee gabbuuste argiteerta anatu gabbuuse hin deebisinii. Ayya. Deebisini natu gadi buuse maal fiddi maal nagooti tun binte islaam as garagaltee furfaayee rangaane hudduu as garagalchiteerra teessi. Irra fincaani. Humaatiin gootu. Hunda irra fincaani. Astagfirullah lazim. Ay Xayyiba wallahi lazim Xayyiba silaa si beeka waggaa afurii oli garuu mootu akkanuma yoo silaa nu nagarramte. Adeemsi garuu karoorri keessan kun adeemsi keessan kun abadan hin tolu hin bareedu wallahi sirreeffadha arsiiti ijoollee arsii sirreeffadha warabbal kaaba lakka maraataa keessanii loladha lakka maraataa keessa hidhadha lakka dhibamaa keessa yaaladha lakka rakkataa keessa rakkoo baasa wallahi walid duuluun kun wal arrabsuun kun wal salphisuun kun wal saaxiluun kun hin ta'u wal saaxiluun kun gaarii miti. Gaafii takkanatti ta'e dhaggeeffadha mallee. Habiibte gaafii hin jedhini atta gaafii na gaafataa oolta. Ati hin fayyistu birriin ta'e hin yaaltu dhaggeeffadhu habiibte tiyya waan biraa haasahin. Ittiin gargaara laata dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. Gannaan gadi taa'i. Waliin hin maraatin hin dadhabnee irraa si wajji haasa'u wallahi billahi. Amsiru numa qabdanii. Xayyibaa maal jettaa tamma? Xayyibaa maal jetta? Ani waan jedhaa